Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab bakka jirtanitti nageenya kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabacha jala bultii bara haarawaatiin baga nagaan isin geessiniin jechuu barbaada. Barri 2017 xumurame barri 2018 seenuudhaaf guyyaa takka qofattu nuuf hafe yeroo video kana galakkeessu sa'aatii muraasa qofattu nuuf hafe baga geessan baga ittiin nu geessiniin jechuu barbaada. Video kana keessatti kan ilaaluudhaaf barbaadde bara 2017 keessatti maal karoorfattan maal galmaan keessanii maaltu isinii hafe hanqina akkamii qabdan kan jedhu ni ilaalla. Akkanumallee immoo bara 2018 barri haarofni seenuudhaaf yeroo muraasatu hafe bara 2018 keessatti immoo maal hojjechuudhaaf karoorfattan kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Egaa bara 2017 darbe keessatti yeroo jalqaba bara 2017 kana seenutti karoorri isin karoorfachuu qabdan maal akka ta'ee fi YouTube channelin keenyallee maal akka karoorfate isiniin dhaqqabaatiin ture. Karoora qabachuun jiruuf jireenya keessan hedduu tokko kan isiniif salphisu keessaa tokko karoora qabaachuudha. Karoora yoo qabaatte bakka yaadde gahuu dandeessa. Karoora yoo hin qabaatin immoo yoomiyyuu abjuudhaan jiraatta jechuudha. Nama abjuudhaan jiraatudha jechuudhaati. So karoora yoo qabaatte immoo karoora san irratti maal hojjette hanqina maaltu uumame rakkoo maaltu naqunname jettee karoora san irratti parsentiidhaan yoo keette ergasii immoo furmaata isaanii barbaaduudhaaf hedduu tokko hin rakkattu furmaata barbaaddee furmaata isaa argachuu dandeessaa jechuudha. So video keenya kanarraa keessatti bara 2017 keessatti YouTube channelin kun maal hojjete kan jedhu isiniin dhaqqaba. Karoora keenya maal akka turee fi maal akka hojjete kan isiniin dhaqqabu ta'a. Ergasii immoo bara 2017 kana keessatti hanqinoota turan akkanumallee bara 2018 keessatti immoo maal hojjechuudhaaf akka karoorfate isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti. Nafaana turaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channelii keessanii kan barnootaan ittiin wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Amma gara video keenyaatti yeroo deebinu bara 2017 keessa ni hojjenne jennee hojiin ittiin seenne keessattuu hojii onlineeti. Hojii online kanarratti bal'inaan irratti hirmaanneetiin jirra. Bara kana keessa YouTube channelii kan koorratti yoo xiqqaate subscriber 46,500 ol horanneetiin jirra jechuudha. Bara tokko kana keessatti egaa YouTube channeliin keenya subscriber 100,000 guutuudhaaf subscriber 2,200 qofatu naaf fayyadudha. Egaa 2,200 kana yoo kan guutan ta'e immoo yeroo gabaabaa keessatti seremoonii ajaa'ibaa takka isiniif qopheessina. Egaa seremoonii illee ni qabna jechuudha. Yeroo sanitti immoo giiftiiwwan adda addaa giiftiiwwan adda addaa namootaaf ni qopheessina. Ergasii immoo ni affeerraan jechuudha. Egaa YouTube channelin keenya 100,000 seenuudhaaf namoota muraasatu naafe. Kanaaf like subscribe gochuu hin dagatinaadha. Egaa karoora kan koo kan jalqaba YouTube channelii kana 100,000 seensisu ture. Egaa isas hamma tokkollee ta'u itti dhiyaanneetiin jira jechuudha. Parsantii 100 jechuullee barbaadnu parsantii 85 ol egaa success goonee jirra jedheetii yaada. Sababni isaa subscriber 40,000 wayi turre. So kanarraa gara subscriber 97 fi 600 olitti argama yeroo ammaa kana jechuudha. So yeroo gabaabaa keessatti immoo 100,000 ni goone jedheetii yaadna. Yeroo sammoo kan isiniin dhaqqabu tura. Egaa YouTube channelii kanarraa immoo galiin argannees kan mataa keenya akkuma hojii keenyaatiin ni jira jechuudha. Kana qofaan miti YouTube channelin keenya kan isiniif kennaa ture. Egaa logo adda addaa baanarii adda addaa warroonni YouTubeidha dhaabbanni adda addaa hojjechaa fi turre. Egaa logoowwan mimmiidhagaa ta'an namootaaf hojjenneetiin isaaniif kennineetiin jirra jechuudha. Kana qofaan miti YouTube channelii namoota baay'eedha monetized gooneetiin jirra. Monetized goonee namoota baay'eedhaaf jechuudha. Monetized goonee haala amma argaa jirtan kanaan kenninee fi jirra YouTube channelii namoota baay'ee jechuudha. Rakkoowwan YouTube channelii irratti uumaman immoo kan namoota baay'eedha furmaata kenninee fi jirra. Akkanumallee furree fi akka gaariitti akka irraa fayyadaman taasifneetiin jirra. Gara hojii online kanatti immoo namoota seensisuu irratti namoonni baay'een karaa keenya hordofanii YouTube channel banatanii egaa successful kan ta'an kan nu caalallee more deemuu danda'an. Egaa in keessan akkuma beektan broadcastiiwwan adda addaa banachuudhaan warroonni beekamtii isaaniitti fayyadamanii galma gahan baay'een isaanii ni jiranii nurraa fayyadamanii jiranii isaanillee fayyadnee jirra jenneetiin kan amannu jechuudha. Egaa wantoota bal'aa hojjenneetiin jirra. Hojiiwwan online kanarratti karaa adda addaatiin viidiyoo adda addaa isiniif hojjedha jira. Viidiyoowwan baay'ee bal'aa ta'e bara kana keessatti kan hojjetaman kan isin bira gahanii fi akkanumallee namoonni baay'een kan irraa fayyadaman waa'ee teknoolojii kana waa'ee bilbilaa laaptooppii kompiitara waa'ee appilikeeshinoota adda addaa kanneen waa'ee imoodhaa feesbuukiidhaa tiiktookidhaa yuutuubiidhaa wal qabate diiteen bal'inaan isiniif barnoota dheeraa isiniif dhiyeesseetiin jira. Barnoota sanarraa immoo namni baay'een fayyadameetiin jira. Irraa fayyadamtanillee akka jirtan abdiin qaba.
Egaa baay'een keessan immoo karaa nu isinitti agarsiifnu kanarraa fayyadamuu dhabuun tokkoffaa rakkoo mataa keessaniiti jedheetii yaada an akka kan goote jechuudha. Maaliif YouTube channel kana yeroo eegalu an kanaan durallee isiniif ibsee ture. YouTube channel kana yeroo eegalu biyya keenya keessatti YouTuberoonni baay'een namaaf ibsan afaan keenya dhiisaatii afaan Amaaraatiin nuuf ibsan baay'een ture. So yeroo sanitti ijoollee hindi ilaaleetti an YouTube channel mataa kan kootii kan banadhe anaaf ka'umsa gara miidiyaatti kan na fidan ijoollee hindiiti. Hindi afaan hindi kanallee yeroo mana filmii ture mana filmii yeroo Shahrukh Khan faati kan akka Kajol fa'a yeroo sanitti jechuudha ni ilaalla ture. So hamma tokko beekullee baadhu nan hubadha. So asumarraa ka'ee gara biyya keenyaatti jijjiire. Egaa payment method illee karaa ittiin kaffaltee argadhu YouTube channel seera YouTube illee egaa YouTube channel isaaniiti bal'inaan kan ilaalaatiin ture jechuudha. Achirraa fayyadame YouTube channel mataa kan kootii banadhee har'a immoo nama baay'ee barsiisuu irratti argama. Nama baay'ee irraa faayidaa adda addaa argachuu irratti argama. Rakkoo social mediaadhaan wal qabate yeroo baay'ee karaa keessaatiin karaa telegiraamaatiin isiniif maxxansaa ture. Ammas rakkoo social mediaadhaan wal qabate kamiyyuu waa'ee AdSenseedhaan YouTubeedhaan wal qabate AdSenseedhaan wal qabate akkanumallee TikTokii irratti TikTokiidhaan kan wal qabate Facebookiidhaan kan wal qabate Imoodhaan kan wal qabate gaafii qabdanii fi akkanumallee wanta hojjechiifachuu barbaadanillee karaa lakkoofsa bilbilaa fi telegiraama kanaatiin naqunnamtanii hojjechiifachuu dandeessan. So YouTube channel namoota baay'ee egaa monetize goonee seera ulaagaa isaa akka guutu goonee fi nama baay'eedhaaf monetize goonee kenninee fi jirra. Egaa kun immoo egaa karoora keenya keessaa isa tokko fi kan galmaan gahee jira hamma tokkollee ta'u persentii 50 yoo ta'e hamma tokko nama baay'ee tajaajileetiin jira jedheetii yaada. Egaa kana qofaa miti dhageeffata kan koo bara kana keessatti koorsiiwwan adda addaa illee ni kennina jenneetiin karoora qabachaati qabannee kakaane garuu bara haarawaatti nu jala darbe keessattuu koorsii YouTubeedha. Isin yeroo dheeraadhaaf eegaa turtan koorsiin sun almost namoota muraasaaf check gooneetiin jirra kennine. Nama muraasa VIP dha galmeessine namoota muraasaaf kennineetiin jirra qaamaan jechuudha asirratti qaamaan kenninee fi jira namoonni sunniin immoo irraa fayyadamaniitiin jira jenneetiin abdiin qabna. Namoonni YouTube channel barataniillee successful ta'an jiranii kan ammoo adeemsa irra illee jiranii isinillee isin wajjin jirra jedheetiin abdii qaba. Isinillee jabaadhaadha warroonni YouTube channel banachuu barbaadan immoo YouTube channel akkaataatiin banachuu dandeessan adeemsa hundayyuu YouTube channel kana irratti illee isiniif gallachiisa jira. Garuu haa ta'uuti waa'ee YouTubeetiin wal qabate koorsii bal'aa qopheessineetiin jira jechuudha. Bara haarawaa kana ji'a fulbaana kana keessa isiniif kennina. Namoonni galmooftanii jirtanii warroonni galmaa'uu barbaadan ammas lakkoofsa bilbilaa asirratti argamu kanaan nu dubbistanii galmaa'uu dandeessanii foormiin isiniif ergama. Warroonni galmooftan immoo qophaa'aatii koorsiin sun online irratti kennama. Egaa yeroo barbaadanitti sa'aatii barbaadanitti banachuudhaan ilaaluu kan dandeessanidha. Koorsii kan yeroo liivii irratti seenu qofa isin beeksifna. Ergasii immoo irratti ni mari'anna. Egaa wanti hundinuu qophaa'ee viidiyoon kutaa kutaadhaan kutaa 6 qaba. Koorsiin kun kutaawwan 6 kana keessatti immoo adeemsa bal'aatu jira. Adeemsa bal'aa kana immoo irraa barattanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Kaffaltii keessa raawwachuudhaan galmaayaadha. Koorsiin gaafa eegalame online irra galaksina. Ergasii immoo namni kamiyyuu fudhachuu ni danda'a jechuudha. Wanta guutuu qabu guuteetiin jechuudha. Egaa koorsiin jalqaba qophaa'e kanadha. Kan itti aaneetiin qophaa'u immoo viidiyoo editingii fi egaa waa'ee cryptocurrency isaanis illee adeemsa keessa jiranii amma qophaa'aatiin jiran bara haaraa dhufu kana keessatti wantoota bal'aa ni finna jedheetii yaadna. Egaa bara darbe keessatti wantoota akkana hojjechuudhaaf yaalleetiin ture garuu bara itti aanutti nu harkaa darbeetiin jira. Bara itti aanu immoo koorsiiwwan bal'aa wajjin waliin barataa ni deemna jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Egaa isinis kana kan isiniif ibsuuf YouTube channel kun wanta hojjete wanni isiniif ibsuuf isin gara keessanitti reflect gootanii gara keessanii fudhattanii egaa karoora akkamitti qabachuu qaba karoora akkamitti baafachuu qaba kan jedhu sirna karoora application Notion jedhamutu jira kan jiruuf jireenya ilma namaa namoota miiliyoonota jijjiire addunyaa irratti namni baay'een jaalate application san akkaataa itti fayyadamtanii fi akkamitti karoora san akka baafatanillee isiniin dhaqqaba viidiyoo itti aantu keessatti. Garuu karoora baafachuun hedduu tokko murteessaadha. Bara kana keessatti YouTube channel banadhee monetize gochuu qaba jettanii yookaan bara kana keessatti ni gootan. Garuu YouTube channel keessan irratti ofitti amantummaa yoo hin jiraanne yookaan immoo hin godhe jettanii yoo kan duubatti deebitan ta'e kara kun kufaatii keessanidha kan agarsiisu jechuudha. Egaa bara 2018 seenuudhaaf deemu kana keessatti hojiin hojjennu keessa tokkoffaa koorsii YouTube kana galmaan ni geenna. Lammaffaa koorsiiwwan isaan ta'ananii kan hojjetaman viidiyoo editingii akkanumallee forex trading fi waa'ee cryptocurrency kana kan qophaa'e kan mataa ofii qabateetu jira. Isaan kanneen garma keessanii ni dhaqqabna guutumaan guututti jechuudha. Karaa social media keenyaatti hundaatiin akka argattan ni goona jechuudha. Kaffaltii keessan kaffaluudha. So kana fakkaata bara itti aanu keessatti immoo YouTube channel keenya dachaadhaan akka gaariitti akka guddatu taasisuu keessatti ni hojjenna. Keessattuu artificial intelligence jedhamutu jira. Isa koorsii illee ni qopheessina. Artificial intelligence kun namoonni yoo itti fayyadaman keessattuu warroonni content dhabdanii maal hojjedha online irratti warroonni jettan hedduu tokko isin fayyada. Isa irratti ni hojjenna more
isarraa ammoo namoonni akka fayyadamtan ni goona. Keessattuu warroonni kontentii dhabdanii wanta irratti hojjetan dhabdan artificial intelligence irraa argachuu dandeessanii so achirraa argattanii immoo isin gara YouTube gara viidiyootti jiruudhaan egaa view baay'ee keessattuu animation YouTube channelidha yoo banattan animate kan ta'e jechuudha kan animationidhaan hojjetamu yoo banattan more ofii keessanii asirratti dhiyaatanii foddaa kaameraa yookaan YouTube irratti dhiyaachuullee baattan ofii keessanii animationiiwwan adda addaatti fayyadamuudhaan egaa AI tti artificial intelligence kana fayyadamuudhaan YouTube channel bataa keessanii barattanii social media keessanii irratti hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Kanas karaa haala mijeessaatiin jirra. Haala kana irratti warroon hojjechuu barbaadan viidiyoowwan babbareedduu isiniif gallakkeessina achirraan fayyadamtan jechuudha. Egaa inni biraa immoo wanti guddaan isin asirratti hubachuu qabdan YouTube channel keenya irratti viidiyoowwan gallakkifnu viidiyoowwan more har'a kaatanii har'a irratti qarshii hojjetanii miti. Fakkeenyaaf YouTube channel har'a yoo banatti har'a qarshii argadha yoo jette soba. False. Okay? YouTube channel kan kee irratti dursa maal argachuu qabda? Hojjechuu qabda. Subscriber guutuu qabda. Kan subscriber jedhame san qarshii subscriber kuma takka ol guutuu qabda. Ergasii immoo chaawuri kuma afurii ol guutuu qabda. So kana waggaa tokko keessatti yoo kan raawwatu ta'e ji'a tokko keessatti illee raawwachuu dandeessa. Viidiyoon takkatti illee siif bituu dandeessa. Viidiyoon kan kophaa'een isaanii egaa sa'aatii yookaan immoo chaawuri kuma 3 kan qabantu jira. Kuma 4 kan qaban takkattiidhaan jechuudha. Monetize ta'uu dandeessa. Kun garuu hojii kan kee gaafata. Egaa dandeettii kan kee gaafata. Egaa kaga'umsa kee gaafata. Hojii yoo hojjetin hojii online qofa kanallee taaf yoo jette sanit irratti illee taaf yoo jette hin dandeessu. So damee tokko filadhaati damee dandeettii itti qabdan tokko irratti filadhaati hojjedhaadha. Ergasii immoo successful ta'uun isin hin dhibu. Keessattuu amma warroonni cryptocurrency irratti hojjetan cryptocurrency hojjechuu ni barbaada. Karuu akkaataa ittiin waaletiiwwan adda addaa baratan hin beektu, akkaataa ittiin daldaltu hin beektu, akkaataa ittiin baafatu hin beektu kana isinitti agarsiisaa jira. Ergasii immoo isin achirratti research gootan. Research gochuun kan isin fayyadu maalidha? Ofitti amantummaa horachuudhaaf isin fayyada jechuudha. So research gootanii ergasii immoo karaalee kanneen erga baratanii booda gara sistemaatti seentanii warroonni sistema keessa jiran egaa Telegram irratti waan guddaa hojjechaa jiran, TikTok irratti waan guddaa hojjechaa jiran, online irratti hojiin hin jiru siin jedha ilmi namaa. Namoota famous ta'anii online irratti sa'aatii tokko keessatti meeqa argachaa jiran osoo argitan. Raachuu Tasfaayee maaliidhaan jijjiirame? Hojii online kana TikTok irratti fayyadame bara contentii mataa ofii qabatee dhufe Raachuu Tasfaayee baay'een keessatti beektanii ilmu mucaa hiyyeessa turedha, rakkataa turedha, ibsaa ture yaada ofiillee. Ergasii immoo TikTokii hojii kiyya jedhee qabate. Ergasii achirra kontentii ajaa'iba kan nama isatti harkisuu danda'u hunda ni dhiyeesse. Ergasii hanga amma immoo entertainmentii mataa ofiillee banateetiin jira. Argitanii jirtanii karaa YouTubeetiin. So hundi keessanuu karaa kanaan hojjechuu dandeessan. Garuu rakkoon guddaan hojii online hin jiru osoo hin taane hojii online karaa ittiin argannudha kan nu rakkisaatiin jiru. Gariin namoonni baay'een wifi gahaa ta'e hin qabdanii, namoonni baay'een device gahaa ta'e yookaan immoo mobile gahaa ta'e hin qabdanii. Amma mobile yeroo jalqabu mobile miti. By the way mobile touch screen takka yoo qabaata gahaadha hojiiwwan kanneen hojjechuudha. Famous ta'uuf illee gahaadha. Egasii laptopii kan koo kan guute, wifi kan koo kan guute, bilbiloota 2 moo 3 tura isaan kanneen hundayyuu kan bitadhe. Egaa bilbila takka qofaan jechuudha. Bilbila takka qofaan. Hojii online kana irratti qofa jechuudha. Amma rakkoowwan namoota baay'eedha kan furaatiin jiru. Egaa bilbiloota fi kompiitara kan furaatiin jiru bilbila adda addaa qabna. Amma accessiidha ni qabna. Kaleessa garuu hin qabu. So dursa of mul'isuudha. Erga of mul'iftee booda hojii argatta. Fakkeenyaaf barataan tokko ABCD osoo baratiin hojii mootummaa tokko keessatti yookaan dhaabbata tokko keessatti qacaramuu qaba yoo jedhe false. Hin ta'u. Dursa maal qabu baratuu qaba jechuudha. Of barsiisee baratuu qaba. Ergasii immoo maal ta'u cicceetiin yoo hojjete yoo barate galma gahuu danda'a jechuudha. So successful ta'uu danda'a jechuudha. So kanaaf bara kana keessatti hojiiwwan hojjennu keessaa waa'ee kanneen irratti bal'inaan mari'annee liivii irra seennee karaa TikTokiitiin, karaa Telegramaatiin illee, karaa YouTubeetiin illee karaa hundaan isin barsiisuudhaaf qophiidha. Isin garuu support nu godhuudhaaf subscribe gochuudhaan channel kan ka'u akkana malee namootaaf share gochuu, like gochuun isin garaa isin nyaata. Afaan Amaariffaatiin osoo hojjedhate successful ta'a. Akka afaan Oromootiin asirra viidiyoo isin dhiyeessu kana afaan Amaaraa irratti detail godhee osoo kan hojjetu taate successful nan ta'a. Nan beekan nan amanas. Garuu amma YouTube channel afaan Oromoo kanarrallee afaan Amaaraa irratti hojjechuudhaaf xiyyeeffannoo itti godheetiin jira. Maaliif? Namoonni si kakaasan hin jirani qeeqa keeti baay'een kabaayatu afaan Amaaraa irra yoo deemte immoo namoonni sirraa fayyadaman salphamatti maaliif akka ta'e naan galuuna afaan Oromoo kana afaan Amaaraatti jijjiiru yoo ta'e I don't know beekumsi kanuma anillee anuma wanta xiqqoo beeku takkarraa yoo isin barsiise isin bii itti dabalachuu qabdan tokko yoo isin barsiise lammaffaa isin itti dabalachuu qabdan akkasitti guddina jechuun so namoota biraa yoo barsiiftu amma afaan Amaaraatiin guruppii ni qaba. Grupi sanarratti namoota support yeroo godhu yeroo qarqaaru
salphamatti wanna jedhani so isin immoo hamma dandeenyeen afaan keenyaan isinii hiikeetiin wanta isiniif dhiyeessu kanarratti isin fiddanii immoo gara keessanitti hiiktaniitti yoo irraan fayyadamin sooba kijiba asiin bu'e yoo jette no faayidaa tokko hin qabu. Faayidaa kan qabu gaba keetiin research gootee irra barattee koorsiiwwan adda addaa fudhattee koorsii waan dandeettu irra fudhadhaa. Koorsii irra fudhatan koorsii hunda fudhatina. Ani fakkeenyaaf tradingin danda'a daldaluu ni danda'a yoo daldala irra fudhadhu maaliif dandeettii experience yookaan fedhii ni qabda waan ta'eef isarratti more successful taata. Akkanumallee YouTube channel baradhee content mataa kan kooti qopheeffadhee ni hojjedha yoo YouTube channel baradhu. Ati YouTube channel illee banachuu ni barbaadda. Forex trading illee hojjechuu barbaadda. Asitti immoo applicationota adda addaatiin qarshii hojjechuu barbaadda. Kana hundayyuu yeroo dhuguun qabdu maal goota akkam? So wanta tokko irratti successful ta'uudhaaf yaalii taasisaadha isiniin jedha. Egaa argaan kan kana xumura irratti bara 2018 kana keessatti namoota rakkoowwan waa'ee YouTube dhaan wal qabate waa'ee YouTube dhaan YouTube barachuu irraa kaasee AdSense dhaan wal qabate monetization dhaan wal qabate rakkoowwan kanneen isiniif furraa guutumaa guututti namoota baay'eedhaaf bara darbee fureetiin jira ammas akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Egaa hojiiwwan bal'aa wajjin ni hojjanna jedheetiin yaada. Egaa gabaabinumatti bara 2017 xumuramuudhaaf yeroo muraasa ta'e bara 2018 keessatti immoo hojiin taane hojii bal'aa wajjin ni hojjanna. Warroonni rakkoowwan social media kanaan wal qabatee jiru hundayyuu egaa furmaata akka isiniif barbaannu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan karaa telegiraama kanaan na dubbisuu dandeessan. Viidiyoo kan koo kanarraa kan bara 2017 guyyaa xumuraa kan lakkifamaa jirtudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinadha. Bara haarawaa, viidiyoo haarawaa fi bifa haarawaan walitti deebina. Hangasitti nagaan naa tura.